Ayyaana shamaa kan jirtu hordoftoonnii fi kabajamtoonni chaanalii kun guyyaadha kana wanta haaraa baay'ee tokko kan isin fayyadu baay'ee tokko kan isin tolu isiniif qabadheetti dhufe innis egaa kun akkuma agartan amma salphaamatti aan Google irraan wantoota garaagaraa fayyadamaatti jira garuu WhatsApp koorraa namni yoo meeseejii naaf ergee haala kanaatiin jechuudha dhufee salphaatti meeseejiin nagaa jechuudha kun akkuma agartanii kanaafi yeroo koo of jalaatti hin gubu gara WhatsApp keessa deemee meeseejii namaaf deebisuun narraatii hin eegamu jechuudha. Sababni isaa wantan barbaade fayyadamaa YouTube irra yoon galee bakka fedhe irra yoon jiraadhe WhatsApp koorraa ergaa yoo naaf dhufe salphaamatti bakkuma jiru sana taa'ee meeseejii naman deebisuuf barbaade sanaaf deebisuutii hin danda'a jechuudha. Kun akkuma agartanii kanaaf baay'ee tokko salphaadha yeroo keessan illee isiniif qusata jedheetii yaadachuudha hordoftootiyya. Kanaaf akkamitti akka kana godhachuutii danda'e chaatti baabilii kana akkamitti akka enable godhachuutii danda'e isinitti agarsiisa jechuudha hordoftootiyya. Salphaadha jalqaba irratti wanti isin gochuutii qabdanii aappii baay'ee xiqqoo kana buufachuutii qabdu jechuudha. Appilikeeshinii xiqqishuu kana lafti isin argattanii description boxii jaladha waan ta'eef barreeffama viidiyoo koorraa kunootti al tokkootiif as ni tuqxu jechuudha. Innaas kana tuqxanii haala kanaatiin gadi isiniif baasa jechuudha liinkoota garaagaraa. Azelaati linkii jalqaba irratti appilikeeshinii as tuqaa buufadhaa kan jedhu isiniif jira waan ta'eef yeroo isin isa tuqxanii haala kanaatiin biroozara isin filachiisa gara biroozara irraa isin deemtanii kunootti weebsaayitii koorraa haala kanaatiin isin fida xiqqoo ishee gadi siquudhaanii daawunlood batanii iddoo kanarra waan jirtuu fi kanaal tokkootiif innaa isin tuqxanii gara bilbila keessanitti gadi isiniif bu'aa yookiin ammoo gara garanaatti isin dabarsa jechuudha. Haala kanaatiin iddoo kanarraa afaan Ingiliffaan barreeffamee waan jiruu fi addanarraa dubbisuudhaan illee ni dandeessu. Al tokkootiif install now kan jedhu kan innaa isin tuqxanii yeroo dhumaadhaaf gadi isiniif bu'aa jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf akkamitti akka appilikeeshinii weebsaayitii koorraa buufattanii namoonni hin beekne haala kanaatiin ta'uusaa beekuutii qabdu jechuudha. Karaa Telegram chaanalii OTSL isaa jedhullee wantoota hedduu barnoota baay'ee isiniif dabarsaatiin jira. Asiin illee garaatii join godhaan hordofaan isiniin jedha. Egaa nama ni eegalla haalli itti fayyadama isaatii baay'ee tokko salphaadha. Al tokkoof qofaa enable gochuutu isinirraa eegama jechuudha. Al tokkootiif appilikeeshinii kana innaa isin bantan haala kanaatiin isiniif bana jechuudha. Aappii kanas erga inni haala kanaatiin isiniif bane gara mirgaatti haala kanaatiin ni dabartu. Wantoonni kun addana irratti kan argamanii instruction isaa yookiin haala itti fayyadama isaatiiti. Appilikeeshiniin kun mastaagaa yookiin beeksisa kan jennu sana ofirraatii kan hin qabnedha. Baay'ee tokko aappii ajaa'iba ta'edha. Baay'ee tokkos immoo iddoo guddaa hin qabatu jechuudha bilbila keessanirraa. Kanaaf jalqaba innaa eegaltanii next akka jettanii haala kanaatiin gara kanaa isin fida. Okay ni jettu iddoo kanarraa gaa on isiniif ta'eeti jira jechuudha. Salphaamatti appilikeeshinii isin gadi buufattan kun hojii isiniif eegalteeti jirti. Ayyama kana lamaan immoo yoo inni isin gaafate dirqama on godhachuuti qabdu waan ta'eef kana al tokkootii fi on godhatu jechuudha. Kunootti accept jettu kunoo kana on gochuudhaan gara boodaa deebitu lammaffaarra kan jiru notification access kan jiru kanallee accept gochuuti qabdu jechuudha. Iddoo kanarra keessaa appilikeeshinicha ni barbaaddattu kunootti on godhadheetiin jira jechuudha. Bifa kanaatiin akan isin appilikeeshinichatti fayyadamtan jechuudha hordoftootiyya. Hangana waan cima baay'ee tokko hin qabu. Egaan saayitii ammaatii kaastanii notification jechuudha. By the way appilikeeshinii kana banuutti isin gaafatu jechuudha. Al tokkoof qofaa wanta nama isinitti agarsiise siitaappii ergi godhattanii appilikeeshiniin kun yeroo kamittiyyuu meeseejii yoo isiniif dhufe haalli inni ittiin isin beeksisu kunootti haala kanaatiin jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf bifa kanaatiin egaa salphaamatti iddoo barbaadda yoo jiraattanii WhatsApp keessanirraa ergaa yoo isiniif dhufe haala kanaatiin itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Baay'ee tokko yeroo keessan isiniif qusata baay'ee tokkos namatti tola jedheetii yaada. Egaan salphaamatti irra teessanii itti fayyadamtuutii ni dandeessu. Meeseejota barbaadan illee adduma irra teessanii deebisuuf ni dandeessu. Gara WhatsApp keessanii deemuu yoo barbaadan immoo iddoo kanarra al tokkootiif ni tuqxu. Gara WhatsApp keessanii haala kanaatiin isin fida jechuudha gara chaattii nama isin wajjin haasaa jiru sana. Kanaaf haala kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha hordoftootiyya. Egaan akkasitti tolee abdii nan qaba. Egaan yeroo taa'u keessatti immoo barnoota kana caalaa bareedu waan haaraadha jechuudha kan isiniif qabadheetti dhufu laayikii fi sheerii gochuu qofaadhaan deeggaraan isiniin jedha. Namoonni hanga xumuraatti osoo viidiyoon ilaaliin gaaffii na gaafattan immoo isiniif hin deebisu injoorinaa ofumaan hin gaafatina. Hanga xumuraatti viidiyoo tokko daawwachuutii qabdu. Kanachi homaa tokko osoo viidiyocha keessaa hin hubatiin calma jettanii gaaffii nama gaafachuu ta'a waan ta'eef jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf amma isin danda'ametti viidiyoo osoo yeroo isin barsiisu sirriitti daawwattanii isiniin jedha hordoftootiyya. Yeroo taalan deemnee galagarutti nagaan naaf tura. Sinan jaaladha sinan kabaja. Bye bye.